Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessattidha. Barnoota kiyyas kutaa 1 hanga 12tti maatii koo haadhaaf abbaa koo birattin baradhee xumure. Sanaan booddee obboleettiin kiyya magaalaa Finfinnee heerumtee jiraachuu waan jalqabdeef barnoota kolleejjiidhaan digirii kiyya barachuudhaaf obboleettii kiyya biran deeme. Haatii fi abbaan koo ana waliin ijoollee 4 dhiira 2 fi dubartoota 2 dubartoota 2 jalqaba irratti walitti aansanii dhalatanii fi dhiira 2 dhumarratti walitti aansanii dhalatanii qabu. Abbaan koo abbaa seeraa fi abukaattuu aanaa keenyaa ta'ee waggaa hedduudhaaf nama tajaajile, nama ulfaataa, nama kabajamaa, bakkaa fi oolmaa gaariitti kan argamu, jaarsa kabajamaa, araaraa fi dubbiin milkiin afaan isaatiin dhimne darbee immoo nama baay'ees sodaatamaadha. Bara durii carraa barnoota seeraa argachuun baay'ee ulfaataa ture. Haa ta'uutii garuu maqaanii fi maqaan abbaa kiyyaa afaan Amaariffaa waan ta'eef akaakayyuu isaa irratti yookiin immoo akaakilee kiyya irratti qofa maqaan afaan Oromiffaa waan argamuuf hedduun namaa abbaa kiyyaan hanga maqaa akaakayyuu isaa hin gaafannetti akka saba kaanii ta'etti beekama malee saba keenya yookiin immoo saba Oromoo ta'etti hin beekamu. Kun immoo ta'uu kan danda'e maqaan abbaasaa kan jalqabaa maqaa afaan Oromoo qulqulluu ta'us haa ta'uutii garuu abbaan isaa namoota warra kaabaa biratti waan guddateef maqaa isaa afaan Oromoorraa gara afaan Amaariffaatti jijjiiranii bara sana mana barnootaa jiru kutaa 1 hanga 3tti galchanii barateera. Yeroo kutaa 3ffaa gahu dargaggeessa umurii waggaa 25 waan ta'eef mana barnootaatti barsiisaa arrabsee barnoota dhiisee akkoo keenya fuudhee gaa'ela dhaabbatee abbaan koo fi obboloonni isaallee dhalatanii. Kanaan innis fuudhee anaa fi obboloota koo godhate. Obboleettiin keenya hangafaa dhalattee barnootaan naannoo kutaa 5 kutaa 6 yeroo geessu maatii kiyyaaf rakkoo yookiin immoo mataa dhukkubbii ta'uu jalqabde. Jalqaba irratti akkuma barnootaan kutaa 5ffaa geesseen hiriyoota ishee dubartootaa 2 waliin wal mari'atanii magaala kanaati ni banna jedhanii biyya karaa otoo hin beekiin magaala gara biraatti baduuf miillaan naannoo sa'aatii 11 deemanii naannoo kiiloomeetira 40 erga xumuranii booda magaala biraa gahuuf xiqquma akka isaan hafeen haatii fi abbaan koo akka isaan daandii qabatanii deemaa jiran dhagahanii konkolaataadhaan hordofanii qabatanii gara manaatti deebisanii. Obboleettiin koo bara sana baduu kan jalqabde hanga kutaa 8ffaa geessutti si'a 3 manaa baatee baddeetti. Haatii fi abbaan koos ishee barbaadanii argachuudhaaf gatii kanfalanii nahanii dheekkamsaan yookiin immoo itti xori'uudhaan ishee waliin kan jiraatan utuu hin taane tola ishee eeguudhaan wanta isheen gaafatte gochuudhaan haatiif abbaan koo obboleettii koo waliin jiraatu. Anaa fi obboloota koo warra kaan garuu maaloo akka isheen ta'inaa akka ishee taatanii jennaan gaafa nuti isin dadhabne hin isin eebbisne utuu hin taane hin isin abaarraa jechuun nu gorsaa nu dhisanii. Obboleettii keenya hangafaa kana akka dubartiitti namni ilaalu hin jiru, akka dhiiraatti ilaalamti. Homaa gochaan ishee hundumaallee akka ijoollee dhiiraadha. Dhaabbiin uffannaan rifeensi isheellee haga barnootaan kutaa 10 xumurtutti akka dhiiraatti malee akka dubartiitti hin kutattu. Baay'ee tokko ulfaattuudha. Rukuttaan kaballaan harka ishee tokko anaan torban tokko na ciibsuu danda'a. Nyaataan illee akka dhiiraa nyaatti yoon jedhe soba natti hin ta'u. Amalaanis gochaanis baay'ee ulfaattuudha. Kana qofaa miti mana barnootaatti si'a hedduu ari'amuudhaaf akeekkachiisni irratti bahee ture. Haa ta'uutii garuu abbaa koo wanta sodaataniif qofa isheedhaan dhiisanii barattoota dubaraa gurmeessitee barsiisota akka arrabsaniif yookiin immoo qoccolaniif irratti kaasti. Amala ishee dhiirummaa kana keessatti amala dubartummaa isheellee hin dhiisne. Ijoollee dhiiraa waliin illee baay'ee rakkistuudha. Reefuma kutaa 6rraatii kaastee hariiroo jaalalaa ijoollee dhiiraa gara waliin uumuu jalqabde. Abbaan koo kan ijaarrate mana keenya duubaatii kutaa 5 qaba ture. Yeroo isheen kutaa 8ffaa barattu achuma mooraa keenya keessatti dhiira waliin qabamtee eega sanaati abbaan koo dhala koo ofirraan baasaaree jedhee dhiira mooraa kootti galcheen ijoollee koo balleessuraa of hin qusadha jedhee hanga isheen mana keenyaatii baatutti manni sun waggaa
sadiif cufaa ture otoo hin kireeffamin jechuudha. Hanga kanaatti obboleettiin koo ulfaattuudha. Haa ta'uutii garuu kutaa 10ffaa akkuma xumurteen ganna sana hariiroo jaalalaa jalqabdeen maatii kiyyaan nan heerumaa naaf eeyyamaa jettee gaafattiini. Kun haadhaaf abbaa koof gammachuudha mitiire. Har'a bor abbaa hin beekamneef daa'ima manatti godhattee nu qaanessiti yookiin immoo salphisti jechuun maatiin koo baay'ee ishee sodaata. Sanarratti mirgi guutuun kan ishee qofatu waan kabajamuuf heerumii. Haa ta'uutii garuu barnoota kee immoo akkam gootaa yeroo jedhaniini hangan barnoota koo xumurutti daa'ima hin godhadhu. Haa ta'uutii garuu amma baay'ee waanta wal jaallanneeruuf nama kanaaf na kennaa jettee nama jaallatte namuma naannoo keenyaa namuma ollaa keenyaa ofii baratee bakka gaarii ga'eeru mucaa biyya koo fuudheen gaa'ela dhaabbadheen waliin hin jiraadha jedhee gara biyya isaa dhufeeru waliin wal fudhatanii Finfinnee dhaqanii silaan tala durbaaf gaa'elatu gaggeeffama mitiire kan ishee jaarsummaa dhume. Sababiin isaa immoo murteessitee waliin hin jiraadha jettee jalqabuma waan kaateefi kana gochuudhaaf maatii kiyyaaf carraa hin kennine. Namni silaa obbolaansaa yeroo mana isaatii ba'u of jedhee afuura baafata. Anaa fi obboloonni koo afuura baafanne. Anaa fi obboloota koo qofallee otoo hin taane maatiin koollee afuura baafatanii. Isheen heerumtee dhiira qabattee mana godhattee arguun olitti wanti keessa isaanii qabbaneessu hin turre. Namni itti heerumtes dhiira qofa otoo hin taane warqeedha. Baratee eebbifamee hojii qabtee maatii isaa duratti illee akka mootiitti nama kabajamudha. Isheenis yeroo sanatti baay'ee jaallattee isatti maraatteeti kana murteessitee barnoota ishee qabattee isa waliin jiraachuu kan jalqabde. Innis waadaa maatii koo waadaa ishee otoo hin diigin kutaa 11ffaatii kaasee barnoota ishee hanga xumuraatti obboleettii kiyya barsiise. Hanga xumuraa jechuun digirii amma qabattutti yookiin immoo kutaa 12 hanga xumurtutti miti. Hanga isheen digirii lammaffaa ishee xumurtee hojii argattutti waa'ee daa'ima godhachuu yookiin immoo barnoota ishee irratti gaa'ela ta'ee gufuu kan itti ta'u takkaa ittiin kaasne. Kanaan isheenis waggoota hedduudhaaf abbaa manaa ishee kana guddaa galateeffatti. Haadhaaf abbaa ishee ana biratti inni nama otoo hin taane warqeedha. Dhiirri akkasaa anaaf dachee kanarra hin jiru jette akkuma dubartiin gaariin abbaa manaa ishee jajattu obboleettiin koollee nama taatee abbaa manaa ishee kana sirriitti jajachaa ol qabaa namni akkasaa hin jiru jechaa nutti himaa turte. Nutis jireenya akkanaa argachuu isheetti baay'ee gammannaa. Keessumaa maatiin kiyya amala ishee badaa kanallee ni sirreessa jedhanii waan amanuuf baay'ee isa jaallatu. Ishee caalaa isaatiif bakka guddaa kennu. Yoo tarii rakkoon ta'e gidduu isaaniitii gara maatii keenyaatti dhagahame itti ori'anii dhiisii jechuuf kan yaalan maatiin koo obboleettii kiyyaanidha. Ani mataan koollee akkanadha. Kutaa 11, 12 waggaa 1ffaa, 2ffaa, 3ffaa eebba maastarsii waggaa 1ffaa, waggaa 2ffaa otoo hin quuqamiin rakkoon tokko otoo isheen mudatiin konkolaataa kontiraataan baatee deebi'aa obboleettiin kiyya barattee xumurte. Ishee qofa miti. Anaa fi obboleettii koo gidduu umuriidhaa fi barnootaan garaagarummaa waggaa 2 qofaatu jira. Kutaa 12 xumureen qabxiin maatirikinaaf dhufee yuunivarsiitiin nagahe yuunivarsiitii Aksum ture. Sanatti immoo maatiin koo gonkumaa hin deemtu jedhanii na didanii. Sanaan obboleettiin koo ana bira teessee maaf hin barattu jechuun ofitti na waamte. Anis duubatti of hin deebisne. Maatiin koo eebbisanii na gaggeessanii obboleettii koo bira taa'een barnoota kolleejjii Riifti Vaalii seeneen barachuun eegale. Dhiira ta'ee nama buddeen mana keessaa tolchu argitanii beektu. Bakka haadha manaan jirtutti haadha manaan dhala otoo hin godhatiin haadha manaasaaf ittoo kan danfisu uffata kan miicu akka ijoollee amma nuffi otoo hin jedhiin suuqiidhaa deemee wanta isheen barbaaddu kan bitu gadduu yookiin immoo mukaa'uu haadha manaasaa sekendiidhaaf dhiira hin barbaanne afaansaa keessaa takkaafillee dogongoree horiisni kan hin baane akka dammaa dubbiinsaa kan namatti mi'aawu umrii isaan ol kan jiran hiriyoonni isaa akka nama guddaa jaarsa waggaa 80tti jecha isaa dhaggeeffatan. Hojiidhaa bahee jennaan gara mana isaatti, manaa bahee jennaan gara hojii qofa miilli isaa kan deemu. Miindaa argate gatii mana kiraa qofa irraa kanfaluun haadha manaa isaatti kan kennu. Uffatas ta'e kophee haadha manaa isaatiif filee wanta isheen barbaaddu duwwaa gabaa keessa naannahee bitee yeroo hundaa kan dhuffisu. Maatii
haadha manaasaa akka moototaatti dhiira kabaju dhiira ajaa'ibaa. Anillee gaa'ela sana keessa taa'een maal ta'a dhiira akka keen argadhe jedheen isatti kan hin dubbadhu. Obboleettii kiyyaan ati bar dhiira miti warqeedha argatte jechuun yeroo hundaa kanan itti himu sababa isaatti maatiin keenya guutuun dhiiratti boqote dhiira ajaa'ibaa ture. Waa'ee isaa otoon dubbadhee jechiyyuu nan gahu. haa ta'uutii garuu dhiira akkanaa dubartiin argachuudhaan otoo hin taane hiriyaan ishee firri ishee qabaatee illee otoo argitee harkaa baafattee dhiira waliin jiraattudha. Nama manasaaf ta'u yeroo hundaa guddina yaadu haadha manaasaa guddisuu ol qabu bakka gaarii geessee arguun isaaf abjuu jireenya isaa kan ta'e kanaa ol dhiira maaltu jirare? Dhiira baraa keessa kan hin jirre kubbaa jedhee halkan galgaleeffatee kan hin galle hiriyoonni koo na waamani jedhee guyyaa boqonnaa isaa manaa kan hin baane yeroo hojiidhaan ala qabu hundumaa haadha manaasaaf kan kennu haadha manaasaa akkam kan jaallatu warra ishees ta'e warra isaa biratti jaalala isheef qabu isaaniin qaana'ee kan addaan hin kunne isaanillee kan itti boonan mucaa keenya otoo hin taane warqee keenya kan jedhan haadha isaa abbaa isaa kan gargaaru maatii haadha manaasaa bakka rakkatanitti kan bira dhaabbatu nama ajaa'ibaa ture. Isheenoo gaa'ela keessatti xiqqoo fooyyofteetti haa ta'uutii garuu jabinni ishee baay'ee ulfaataadha. Jechi isatti dubbattu isarra darbee dhufee anaan cabsaa. Tole naaf ta'ee nagaheen yeroo ta'e booddee jireenya ishee keessa hin jiru. Dura jajee warqee ta'uusaa nuttis maatii koottis kan hime isheedha. Haa ta'uutii garuu barattee eebbifamtee digirii jalqabaa akkuma qabatteen waajjiruma ofii hojjetu keessaa hojii argee fi bakka ta'e galchee sanaan isheenillee gammaddee hojjechuutti fuftee haa ta'uutii garuu barattoonni digirii jalqabaa waliin baratan muraasni isaanii digirii lammaffaallee itti fufna jedhanii waan mari'ataniif innis kaayyoo kee karoora kee dhalli galma keenaaf hin caalu jedhee baradhu itti fufi jedhee ammallee waa'ee daa'imaa otoo hin kaasiin barnoota digirii lammaffaa ishee itti fuftee digirii jalqabaarraa waggaa tokkollee otoo hin boqotiin gara digirii lammaffaatti jechuudha. Hiriyoonni isheen digirii lammaffaa waliin barattu gariin isaanii akka maatiitti waan wal ilaalaniif manallee ni dhufu. Ijoolleen dhiiraas ijoolleen dhalaas jechuudha. Hanga kanaatti obboleettiin koo baradheen xumureen daa'ima godhee dahaa malee gaa'ela kana keessatti nama biraa ta'een abbaa manaa kootti gufuu ta'aa yaada jedhu hin qabdu turte. Haa ta'uutii garuu barnoota digirii lammaffaa akkuma eegalteen hariiroon hiriyoota daree barnoota ishee waliin qabdu baay'ee walitti jabaachaa dhufee riisarchii assaayimentii jedhameellee mana walii isaanii bubbuluu eegalanii abbaan manaan ishees hanga barnoota ishee ta'etti isheen ijoollee miti nama guddaadha waan tokko wanta shakku hin qabu jedhee haati manaansaa hiriyoota ishee dubaraa waliin deemtee akka bultuuf akka qayyabattuuf isheetiif eeyyame. Haa ta'uutii garuu obboleettiin kiyya eeyyama ishee kana karaa sirriidhaan kaayyoo manaa baateetiif fayyadamuu hin dandeenye. Booddee irratti gaa'iluma kana keessa otoo jirtu ijoollee dhiiraa waliin barattu jajuu nama gaarii akka ta'an haasa'uu fi wantoota gaarii hin taane ani obboleettii ishee ta'een irratti argu tokko mul'isuu eegalte. Kan nama ajaa'ibu ijoolleen kun dhufanii mana keenyallee ni buluu walirraa addan bahanii hojjaadhaan gaggabaabolii bifaan babbareedoo haala ittiin dubartoota harka isaanii galfatan takkaatti nama beekanidha. Ishee qofa otoo hin taane anarrattillee dhiibbaa uumaniiru jaalalaan natti siqanii dhugaa seenanis obboleettii koo dhokadheen mana isaanii deemeen ture. Waliin kireeffatanii mana tokko jiraatu. Haa ta'uutii garuu dhugaa se'een na jaallatani se'een mana isaanii yeroon dhaqu lamaan keessaa eenyutu akka na jaallate gaaffii natti ta'e. Guyyaa lama guyyaa sadiitti deddeebi'een abbaan na jaallate addanaaf ba'uu yeroo deedu ifaaf ifattiin gaafadheeni hariiroo naannoo torbee lamaa booddee jechuudha. Mana barnootaatii deebi'een isaan barbaacha gara mana isaaniitti goran ture. Haa ta'uutii garuu lamaan isaaniiyyuu akka na barbaadan na waliin ta'u akka fedhan dabareedhaan yeroo natti himan tokko keessaniif malee lamaan keessaniif akkamittiin ta'a jedheen wal biratti yeroon isaaniif deebisu rakkoo maal qabanaan jedhanii maal jechuudha yeroon jedhuni rakkoo maal qaba lamaan keenya waliin yoo taate anaa fi inni hanga walii galleetti ati maal keetu miidhama lamaan keenya waliin jaalala haala gaariitti dabarsita jechuun jecha boqoo nama cabsu kan natti dubbatanii haalota hin taane tokkos narratti yeroo argisiisan eenyummaa
eenyummaa isaanii beem maalummaa isaanii jibbeem obboleettiin koo mana keessatti maqaa isaanii yeroo waamtu maqaa gooftaa waamiin ifachuun jalqabee haa ta'uutii garuu ani icciitaan jalqabeen dhiise obboleettiin koo garuu itti fufteem sana qofa otoo hin taane dabareedhaan waliin ciisuu eegaltee gaa'ela ishee irratti deemuun booddee irratti immoo lamaan isaanii hammachaa lamaan isaanii dhungachaa yeroo abbaan manaan mana hin jirretti gara manaallee dhufuu eegalanii mana keessatti mana abbaan manaan ishee kireesse keessatti miila ishee isaanirra naqattee tokko rifeensa qaqqaba tokko immoo miila qaqqaba haala kana obboleettiin koo yeroo argisiistu lakkii wanti kun sirrii miti yeroo jedhuuni inaafteetudha naan jette akkamittiin obboleettii kiyya irratti inaafa otoo inaafame immoo jireenya akkanaaf inaafa lakkii obboleettii koo kuni gaa'ela kee diigaa abbaa manaa kee warqee kana hin gaddisiisiini yeroo jedhuuni inni immoo dhiira dhaayi yoo barbaade galagaluu danda'a jettee naaf deebistee anis obboleettii kiyyaan lakkii gochi gootus jechi dubbattus guyyaa tokko gatii si kanfalchiisaa yeroon jedhuuni siimmiti kanarratti warra koon sodaadhu wanta naaf ta'uuf wanta naaf hin taane anatu adda baafatee beekatanaan jettee anis nan dhiisee haalonni tokko mana keessa jiran jijjiiramaa dhufanii barnoonni digirii lammaffaa isheellee xumuramee muuxannoo waggaa 2 waajjira abbaa manaa ishee biratti waan horatteef dhaabbanni miti mootummaa tokko kontiraataan beeksisa tokko baasee jennaan abbaan manaa ishee deemee ishee galmeessee wal dorgommii guddaallee ture maallaqa kanfalee ishee galchee miindaa jalqaba argattuun miindaan ishee dachaa 3 kan abbaa manaa ishee ta'ee duruu ilaalcha kana sammuu ishee keessatti qabdi mitire abbaan manaa ishee tuffachuu jalqabde wanta dhoksaadhaan icciitiidhaan jibba ishee duraan anatti haasoftu turte amma ifatti dubbatte mindaa baatii 3 nyaattee obboleettiin koo waan jettu waan dubbattu waan gootu wallaaltee icciitiidhaan warra koottaas on jalqabee warri koo baay'ee isheetti gaddanii dhumarratti guyyaa 2-3 manallee buluu yeroo dhaabdu maatiin koo akka ishee gorsaniif itti mee jennaan maal si dhibee jennaan waa'ee koo maatii kootti himta jechuun manaatii na baaste barnoota irra jira sanuu bara eebbaa kiyyadha ishee biraa baheen riyaa ishee tokko biraan galee riyaa baay'ee gaarii tokko ni qabdi riyaan ishee kunillee hariiroo ijoollee kana lamaan waliin jalqabde akka dhaabduuf yookiin immoo addaan kuttuuf itti himteetti haa ta'uutii garuu isheellee narratti inaafteedha isa kam jaallatteeti si gaafachuu dide jechuun isaanirraa adda citeetti haa ta'uutii garuu ijoolleen dhiiraa kun isheettillee siqanii akkuma kiyya nama ishee jaallate wallaaltee jireenya naaf ta'a jettee lamaan isaanii guyyoota garagaraatti waliin ciisanii booddee irratti immoo lamaan isaanii al takkaatti yeroo ishee barbaadan dhiistee gidduu isaaniitii dursitee kan baatedha anatti illee yeroon ani isaan waliin icciitiidhaan dhaabbachuu jalqabu lakkisiin ta'u jettee icciitii isheetu natti numiin na gorsitee turte anaan rabbitu haga xiqqootti na baase ijoolleen kun sabaan illee ijoollee Oromoo miti ijoolleen Oromoo amala akkanaan qabdu kashlabbee naannoo biraatii dhufanidha sababa isaaniitti maqaa sabaa waamiin maqaa sabaan xureessu haa ta'uutii garuu dhalataan akkasii Oromoo keessan jiru obboleettiin kiyya garuu ijoollee kana jaallattee maaliin akka tuqan maaliin akka hadoochan rabbi duwwaa haa beekuu sana qofa otoo hin taane gaa'elli abbaa manaa ishee waliin qabdu saffisaan haalan eegamne keessatti hojii haaraa qabattee baatii 5 booddee waajjira sana keessaa konkolaataan bitamee kennameef jennaan abbaa manaa ishee dhiiste ijoollee kanaatiif mana gara biraa kireeffitee kennitee fi ofii maddii galtee jiraachuu jalqabde yeroo kanatti ture haatiif abbaan koo kan ishee abaaran naman ta'in nama kana namaa gadi gochuu yaaddee turte ati dhala keenya namaa gadi ta'e jedhanii kan isheerraatii abdii kutanii namni kun qobaatti hafee yeroo kana mana isaatti galuun nyaata laaqana uffataa fi wantoota garaagaraa hojjechuun gargaaruun hin eegalee otoo obboleettii kootti heerumne ta'e gaaffii gaa'ilaa nama kanaaf kan hin dhiyeessu anadha haa ta'uutii garuu carraan bareedaan kun anaatiin hin mudanne hiriyyaa obboleettii koo kanaan maaloo namni kun isin darbiin hangam umuriidhaan si caalus haa ta'uutii garuu nama warqee akkanaa gaa'ilaaf argachuun ulfaataadha anaaf safuu aadaa oromummaa deeguutu natti ta'a malee otuu naaf ta'e nama kan of biraan dabarsu jecha namaarra immoo nama darbu nama dhaga'u nama ulfaataa akkanaa gaa'ila keessatti argachuun ulfaataadha yeroon jedhuuni mucayyoon ol buustee gadi baastee isheen illee nama baay'ee gaarii warqee namaati abbaa manaa obboleettii koo waliin hariiroo eegaltee obboleettiin koo irraa adda baatee waggaa tokko booda cidha
godhatanii gaa'ela waliin dhaabbatanii icciitii obboleettii koo gochaa ishee hundumaas sirriitti waan beekuuf shakkaa ija isaa tokkoon hordofaa waan na tureef isaaf gaa'ela isaa adda diiguun hubataa waan na ta'eef mataa dhukkubbii torbee tokko caalaarra hin darbineem yeroo boqonnaa muraasa barbaade biyya sanuu maatii koo bira guyyaa 4 bulee deebi'ee dhufee maatiin kiyyas gaa'ela dhaabbachuuf har'a booliin jedhiin baalagee kana jireenya keetti deebisiin jedhanii dhala isaaniitti garaa jabaatanii sanaan ani immoo hariiroo eenyu waliin yoon jalqabe gaariidha obboleessa hiriyaa obboleettii koo mucayyoo gaarii warqee kanaatti isa waliin hariiroon jalqabe gaarummaa isaas obboleettiin isaa nattaasaa waan na turteef kiyyoo jaalalaa isaa keessatti kufuun yeroo dheeraa natti hin fudhanne akka obboleettii kootti hin taane kabaja koon gaa'elattiin seenee har'a daa'ima tokko godheera rabbiif galanni haa ta'u gaa'elli koo nagaa guddaa qaba abbaa manaa koo waliin akka yeroo gabaabaa keessatti walii gallee gaa'ela waliin dhaabbanne otoo hin taane waggaa hedduu akka nama wal baree yeroo jaalalaa hedduu waliin dabarseedha namni gatii isaa argata misiire obboleettiin koo sanaan booddee waggaa 4 taalte waggaa 4 taalte keessatti maallaqni isheen argattu baay'ee guddaa ture otoo dhiira ta'e lafa bitee manatti ijaarrataa haa ta'uutii garuu isheen ijoollee kana affeeruu dhiira tokkorraa dhiira tokkotti utaaluu maallaqa ishee fixaa turte dhaabbanni miti mootummaa immoo yeroo ta'e booddee ni dhaabbata akeekkachiisa otoo hin kenniin al takkaa qaxa jedhe dhaabbate anaafillee guyyaa gaa'ela koo guyyaa dahumsa koo baga heerumte baga deesse jettee akka obboleetti kannaaf hin bilbille guyyaa mindaan ishee raacite guyyaa hojiirraatii ari'amte anaatiif bilbilte maal godhu foon ofii gatuu hin danda'ani mitiire egaa rabbi hojii isaa jalqabeera gaafa beelofte gaafa rakkatte qofa mana koo kottuun jedheeni na arrabsite bilbila narra cufte abbaan manaa ishee waggaa amma kana kan barsiise anaanillee kan na barsiise har'allee anaaf abbaa kan naaf ta'u akka abbaa kiyyaatti kan ilaalu waggaatiin ijoollee 3 godhate jireenya ajaa'ibaa jiraachaa jira jireenya ajaa'ibaa yeroon jedhu maallaqaan soorummaadhaan miti jireenya tokko ajaa'iba kan nama jechisiisu maallaqa miti nagaa jaalala wal kabajuu haadha manaasaa waliin qabu gaa'ela kam keessatti iyyuu arguun ni ulfaata kun hunduu hojii waaqayyoodhaati namni hunduu akka hojii isaa gatii isaa oolee bulee ni argata yeroo ammaa kanatti obboleettiin koo gaa'ela sin dhaabbanne hojii gaarii akka isa dura bartees hin arganne hinumaa wantoonni hin dhaga'u dhugaa haa ta'u soba wanti hin beeku hin qabu haa ta'uutii garuu dhukkuba HIV/AIDStiin illee qabamte yeroo ammaa kana akka rakkattu dhagahan jira jireenyatti yoo dammaquu baanne kunoo akkanadha namaa kenniti yoo nuti seeraan itti fayyadamuu baanne immoo deebistee namarraatii fudhati dheekkamsa isheenis gatii nu kanfalchiistiin dhaamsa kiyyadha ana obboleettii keessan magaalaa Finfinneerraatii ulfaadhaa nagaatti galatoomaa Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa fardootaa qophii keenya nagaaf jaalalli tokkummaan bakka turtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qooddisiniif dubbiseen hin kaa'u akka isinirraa barattaniif hubannoo cimaatee tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaa fardootonni qophii keenya seenaawwan jajjaboo nama barsiisanii fi nama hubachiisan akkana yoo barbaaddan laayik sheer sabskiraayib